Dhagaawaa ifidee awwaaqa keessanii moobaayilii kanaa sagada anati sin hooggana yoon Amani jedhe taaptaapi godha. namni tokko namni natti darbe qaccee uffata kooti tuquu danda'u hin jiru keessattuu dhimma amantiitiin jechuudha. Garuu waan tokko Laal amma. Fudhatti. Laal wasitti asinaa dhaabi laal. Qoy wasitti. Jecha takka si hima jecha takka. Jecha takka. Na gaafatten si deebisa nas Bar anaafati. Obsigaa obsi. Faayidaa tokko. Na caqasi. Na caqasi. Yooti kana na keessaa baamne haasaan fufaan jiru nasra. Daqiiqaa tokko haasichi. Ani waa'ee kee qofaan haasawaa jira waa'ee dhuunfaa keetii. Milkaa'inni koo hundi eegam pheenxee ta'e naaf ta'e innan gargaarame hundi isaa wanti naa ta'e Yesuusiin naa ta'e Yesuusitti amanuudhaan milkaa'e malee milkaa'ee Yesuusitti namanne. Taap godha. Okay fadhu waa sitti hima. Yesuusitti amanee milkaa'e. Hayyee obsi. Ani wanti obsigaa wanti arreefu siin jee rakkoo jiraachuuf anitti amane waan hunda naa godhe inni immoo maqaan isaa eebbifamu hayyee fixattee dhaabbadhu gaayyee okay galatoomila wanti arreefu osooti waan kana naasaayinan siin jee rakkoo waan kanas si dhiibeetu jira turkii eegadheetti amantaa jijjiirrattee ati rakkoo wayiitiin bahuuf gara kana dheeyxee malee si keessaa dhufteetii miti wanniin an siin jeefi obsigaa Afetado. Wannan sinjeef waanin beekoofi. Ati laali turkisan namni waggaa 7 ta'aa jira. Wanti amat tokko keessatti angana wanni kun sitee bakka san geesseef waan ati amantaa kana gantee karaa san deemteef gaafa amantaa obsi sittiin hima obsi silaa Yesuustu na gargaara. Obsi sagga Yesuus nasraa gursumi nasraan irdata siin baastuuti ilmoo namaatiitu si jallisuuf support si gode maallaqa wali buusanii si gargaaranii sagalee si taanii keeziidhaan baate malee Yesuus waan takka godhuun danda'u inuma ergamaa rabbiiti gabricha rabbiiti ilmi Maryam kuma godhuun danda'u kanaafi waan hunda kan naa godhe ana ammoo Yesuus no amantaa waan ganteefuma warri amantaa keetii qabu support si godhan isan natsaa oggaa 28 moo meeqa afaan oromooti rosooti baasa boora natti hin garsiisini sitti himani waan ati waan kana gooteef waa wayii jira siin jee yoo faayidaadhaa ta'e amma maaliifan hin deebine amma lafti kun geenye hin deebitu kaa namni bare oguu hatuudhaaf karoorfatee hana san itti milkaa deddeebi'ee hata malee hannan dhiisuu bar yoo rabbiin irraa qabe malee gaafa maal argadhen dhufare amman dhuftuu sama bar nutiif mangootu matuma keet jir iftiraachisuma keetiif isuma akka tilmaama keetitti yoo man deebi'a gaa No, amma fakkeenyaaf addunyaa yoo waan gaarii dalagattee suma akaraatti hin gammata. Addunyaa yoo ibsa qaltee waa funaannattes addunyuma jiraattaa guchira itti akka rabbi si godhu rabbii keetiif beeka. Muslahan si yaade malee amma na kiyya si eebbisaan jiru bar. Nasra daangaa wayii kaa'ime yeroo amma kanaa booda gaafa kana argate jaalotaan kee gaafa kana argate awwaleen hin deebi'a jedhiiti meemee tilmaama kee nusi taazamnaa biyyi sana. Ani waan san jechaan jiru wanti an siin je'e. Mana kiyya siyaamaan jiru. Namundinu Nasra namundinu tilmaama sakaa edadhabe ati tilmaama kee kaani. An tilmaama ani gaafa maallaqa argate jedhe gaafa geemii beellamaa sana taphatee kee jedhe gaafa siyaaqee waan akkana jalan jiru ani. Wanti an siin jechaa jiru. Hunda saar caasaa dhufe har'a gaheera. Yeruma ati turkitti jijjiirte wallaahi guyyuma saniin beekee ani maaliin jee mucaa kana sammuusaa waan dhiphee waan rakkoo tana keessaa ittiin bahuuf itti seene jaalatee akkanan goone bar ani dhisi awwal amma normaala akka nama tokkoon sitti himaa jira amma amantii tuqaan jirru laal anaa fi nasraa fi awwalee haasawaa jira uummanni akkasii beekuu qabdan. Waa'ee koo tilmaamaa jirta. Nuti amma anaa fi awwalee haasawaa jiru wanti an je'e. Ana tilmaamaa. Charri as keessa jirtu waan beekuuf yeroo hedduu waan itti nama kana wanti godhan waan hin beekuuf mucaan kun eega turkii dhaqe amantii kana jijjiire wanti immoo akkana isa godhee waanuma wayii takkatti achiin bahuuf kana godhe malee jaalateetiin. Awurooppaa dhaquuf. No ani yeroo saniin murteessa. Kunoo ati amma as baatee yoo dhage ani amma guura akkasiin jee rakkoo waan kana si geesse malee jaalattee amantaa kana hin ganne siin jennaani
Yo Ayroppaa dhaquudhaaf gane kunoo paasabooraan qaba ID fi paasaboora ittiin as hin baasneeti. Ragaa kanaa mirkaneessa waggaa takka keessatti siitee kana kasii godhe Yesuus ittiin fakkaatin ummata jallaa karaarraa maqeetu akka jallattee deemtuuf waan kana maallaqa isaanii waliin buusee sagalee siitee keezii siitahanii haasawa si afaanii guuranii biyya sanii si baasan awwalee afaan Oromootiin kana anyway jireenya kee jiraatte malee kanas raa gursumin jiraattu addunyaa irratti bishaanirra nama dabarsaa namni obsi addunyaa irratti yoo waan gaarii dalagatte mataa keetiif achi gadi fayyadamtaa yoo asirratti feetu mataan dhaabbattee feetu miilaan dhaabbattee jiraatteesi suma fayyaddi malee nasraafu maangootu amma na kiyya hojjechaa hin jiru waanuma walitti dhiyaanuufin sitti haasaawe malee waan walitti dhiyaanuuf sitti haasaawe malee ani ati dhuftees wani naa gootu hin jiru haftees wani naa gootu hin jirtu sii galee garuu waan kana osoo beeytu gootee wanti gootuu fi jira rakkoo takkaan boof waan kana goote siin jechuun kiyya itti yaadeeti paasaboora Ayroppaan jira maaliifin amma amantaan gannettee guna agarsiiste amaneen jira Nunin ani yaada san sirrii ta'uu fudheen jira. Nasra na dhagaye. My friend yeroo gaarii. Qoyka. Aasaa dheeraa miti amma na dhagaye Nasra. Anyway jiraadhu gaa jiraachuun gaaruma garuu galaanan maqaa Yesuusiin irra darbe amma yeroo gabaabaa. Jiru Yesuus Nasra gursum yaamaa jirta Yesuus ati yaamtu jiru. Paaspoortii fudhadhee amma tijaan argitu kana maqaan laatiin hoggaa darbe yeroo sagalii yaalee dadhabe. Kanan dhageenyaati seenaa ko. Namni maallaqa si amantaan islaamaa yoo khayrii dalagattee addunyaa irrattis milkooytee akhiraa jannata dheedha malee waa hattee waa arrabsitee rabbi gantee si milkeessu rabbiin. Maqaan laatiin namni namatti amanu akkanumaa deemu. Yeroo tokko milkaa'e. Namatti amantee dhiisi waan kanaa namatti hin amanin. Dhiisi awwalee. Nama gurguddana jala jira. Ishi baqesh. Mana lallabsiistan amma yeroo dhufuun waan kana natti haasawa ani katti ani firaan dorkare ani ummata ragaxaan amantaa jirsitu kana na seeyanin seeya ani shahiideedha bar amantaati irratti shahiideedhaan amantaa namaan tuqu amantaati irratti shahiideedhaani ay wallaahi Senegal, I'm shady da. Mucaan bari jaalati amantaan gannelaan. Ana kalmattiin beeka saayikiloojiin waan kana dhaqqabe wallahi la azim ummata Oromoo agartanii miti. Saayikiloojiin makiyaaniin waan mucaan kun akkana tiheef eega Turkii dhaqee amantaa jijjiirrate. Turkiitti immoo namni baqattumaa yeroo dheeraa tura. Namni karaa namni rabbiin hin feene deemee karaa namni fadhu deeme biyya sanitti dafeeti biyya barbaade dhaqa fadhu Ameerikaa akkasii jira biyya san keessa yeroo inni waan san godheen guyyuma duraan jeen jira viidiyoo hedduu qabnaa bannaa fi awwaleen yeroo hunda kanarratti wal karaa karra turre ati jaalattee amantaa sana hin ganne fadhii ta'e malee waan itti si naqeetu jira deebi'iin jeen waan san siif goona akkanumaan jeen jalqabaa san hordoftoonni numa beeytanii isinii galee kanaafi Rabbiin Iyesuus inni isaan baanan kuni nabii isaadha nabii isaan ilma Maryamaati isinii galee gabricha Rabbiiti naman ajjeesu naman kaasu waan takka namaa godhuu hin danda'u waan takka isinii galee kanaaf namni keenya if gowwoomseetuma baqqaa nama faa aarsuudhaaf if miidha amma nam tokko miira keessa galee na arrabsanii amantaan jedha jee warra asirraa fonqol jee miila ol qabu jira if miidhu jira malee namni akka dhuunfaatti waa godhan hin jiru amantaa ta'e yoo qabatte matuma keetiif waan gaarii yoo dalagatte matuma keetiif eenyuufuu waan kana kan goonen beekuu danda'uu qaban amma hadreejjiin fi gawwaan hunda asirra gayyaate amantiin isinii dhiisa maarree kana ayyaama jettee ilma